Wancaa Awurooppaan biyyoota tilmaama injifannoo argatan keessaa England fi France adda dureedha. England ramaddii caa Faransaay akkasumallee ramaddii daa Faransaay fi England keessatti argaman ramaddiiwwan kanneen lamaan Habtaamuu Taamruutu xinxaale. Kubbaa miilaa addunyaa anatu eegalchiise biyyi jettu England waancaa ardii ishee garuu hanga ammaatti injifattee hin beektu. Waancaa Awurooppaa har'a eegaluun ramaddii caatiin dorgommiiwwan hunda dura dhaadheessa miidiyaalee isheetiin deeggaramtee tilmaama injifannoo kan argattu biyyattiin Deenmaark, Serbiyaa fi Sloveeniyaa waliin ramadamte. Deenmaark waancaa Awurooppaa darbeen haga walakkaa xumuraa biyya deemtedha. Kaasper Hoylmaandiin kan durfamtu biyyattiin taphattoota dargaggoota kennaa fi dandeettii kubbaa miilaa gaarii qaban cimina isheeti. Fiifaan sadarkaa biyyootaa ji'aan baasuun addunyaarraa 21ffaadha. Taphattoonni buleeyyii biyyattiin qabatte Simon Kjaer, Pierre-Emile Højbjerg fi Christian Eriksen sadarkaa kilabaatti yeroo taphaa gahaa argachuu baachuun isaanii dorgommii kanarratti madda hanqina ishee ta'uu mala. Kubbaa dhaabbatan fayyadamuu fi kubbaa gangalchaa taphattoota garee faallaa bira darbuunis hanqina irra deddeebiin garicharraa mul'atedha. Sadarkaa Fiifaan ji'aan baasuun addunyaarraa arfaffaarra kan argamtu England biyyoota dorgommii dura tilmaama injifannoo waancaa Awurooppaa kanaan argatan keessaa ishee tokkodha. Dandeettii dhuunfaa taphattoonni qabanuun kan hin hamatamne England bara 1966 waancaa addunyaa erga injifatte asitti hin milkoofne. Sarara gidduu fuulduraa irratti taphattoota sadarkaa kilabaatiin ga'umsa ba'eessa mul'isanuun kan guutamte gareen England Declan Rice, Harry Kane, Jude Bellingham, Foden, Saka fi Palmeriin durfama. Waggoota 58 booda milkaa'uuf ramaddii kanaa darbuun hojii duraati. Miidhamni taphattoota sarara ittisaa biyyattii mudatee fi taphoota gulaalliif michoomaa irratti irra deddeebiin goolii keessummeessuun isaanii hanqinoota Gareth Southgate furuuf hojjechuu qabanudha. Taphattoonni bifaan gurraacha akka Bukaayoo Saakaa diraamaa xiinsammuu miidiyaaleen biyyattiif deeggartoota jibbiinsa sanyii da'eeffatanii qeeqanuun dandamachuunis tapha cinaatti hojii irraa eegamudha. Dorgommii kanaan booda biyyattii waliin itti fufuun isaanii gaaffii keessa kan jiru Gareth Southgate biyya waancaa Awurooppaa mo'attee hin beekne kanatti kabaja horuuf carraaqu. Yugoslaaviyaa irraa erga fottoqxeen booda yeroo jalqabaatiif waancaa Awurooppaa irratti kan dhiyaatte Serbiyaan Dragan Stojkovicin durfama dorgommicha irratti qooda fudhatti. Sadarkaa Fiifaan baatiin baasuun addunyaarraa 33ffaarra kan jirtu Serbiyaan taphattoota liigii Awurooppaa keessa maqaa gaarii horatan danuu qabdi. Alexander Mitrovic, Dusan Tadic, Dusan Vlahovic, Stranja Pavlovic fi kanneen biroo ni eeramu. Taphattoonni obbolaa ta'anis garee Serbiyaa kana keessa jiru. Goolii eegaan biyyattii Vanja Milinkovic-Savic fi Sergej Milinkovic-Savic taphattoota jajjaboo kanneeniin dabalamte dorgommicha kan eegaltu Serbiyaan waancaa addunyaa Kaataar qopheessite irratti akkuma mul'ate dandeettii dhuunfaan ga'umsa gaarii qabaatanus hanqina ofitti amanamummaa qabanuu furuun irraa eegama. Biyyattiin taphoota waancaa addunyaatiin booda morkatte 15 keessaa 4 qofa goolii otoo hin keessummeessin baate. Taphoota gulaalliitiin dirree ofii ishee irratti qabxii hedduu kan argatte Sloveeniyaan biyya biroo ramaddii kanaati. Goolii eegaa irratti Jan Oblak kan qabdu Sloveeniyaan sarara fuulduraa ishee Benjamin Šeškoon durfama England faa waliin morkatti. Saffisaa fi si'aayina dhabuun sarara ittisaa garichaa hanqina dorgommichaa irratti qabxii dhabsiisuu ni malaaf tilmaamamedha. Inform Austria at the Ernst Happel Stadium in Vienna as they try to bounce back after defeat in Berlin. Ramaddii daa keessa Austriyaa waancaa addunyaa Kaataar qopheessiteen xumuraaf kan geessee turte France, Neezerlaandisii fi Poolaand ramaddii kanarraa darbuuf morkatu. Baayer Miunikiin hojii leenjisummaan barbaadamanus Austriyaa waliin turuuf kan filatan Ralf Rangnick garee gara goolii dirree faallaatti siqee taphatu saffisaan fiiguu fi yaa'insa taphaa si'eessu ijaaruun jajamaa jiru. Taphataan jabaa sarara ittisaa biyyattii David Alaba miidhamuun isaa garuu guddaa itti hanqisuu mala jedhameera. Waancaa addunyaa Kaataar qopheessiteen xumuraaf kan geessee fi Arjentiinaan kan harkaa buufatte France biyyoota dorgommii kanaan tilmaama duraa shaampiyoonummaa argatan keessaa adda dureedha. Garee muuxannoo fi ofitti amanamummaa qabu dargaggootaan ijaarame ta'uun ishee France yoo xiqqaate hanga walakkaa xumuraa imaluu irraa kan ishee daangessu hin jiru jedhamuun gamanumaa leellifamaa jirti. Sarara ittisa gidduu irratti qindoominni Daayot Upamecano fi Ibrahima Konaatee fulla'aa ta'uu baachuun isaa hanqina xiqqaa garicha keessaa mul'atudha. Arsenaal keessatti bara dorgommii ba'eessa kan dabarse William
Saalibaarraa Didier Deeshoon amantaa guutuurraa dhabuunis kan eeramudha. Firaans taphoota gulaallii ishee hunda injifatte goolii 3 qofa keessummeessitee dorgommii kanaaf qaqqabde. Tapha gulaallii jalqabaatiin Firaansiin goolii 4-0 mo'amtee naasuun kan eegalte Neezerlaandis boodarra ga'umsa ishee fooyyessuun waancaa Awurooppaa kanaaf biyya geessedha. Taphoota ramaddii dorgommichaatiinis irra deebiin Firaans waliin walitti dhufti. Virgil van Dijk faa kan qabu sararri ittisaa ishee cimina garichaa eeramu yoo ta'u AC Milan Serie A'dhaan sadarkaa lammaffaan bara itti xumure kanaan ga'umsa ba'eessa kan mul'ise taphataan sarara gidduu Tijani Reinders kan Liverpool Ryan Gravenberch taphattoota biyyattiin itti abdattu keessaa tokkodha. Miidhamni taphattoota jajjaboo biyyattii Frankie de Jongii fi Koop Mainers dorgommichaan ala taasise utuu jiraatanii taphattoota Ronald Koeman dabalataan itti abdatanu turan. Robert Lewandowski faa kan qabdu Poland taphoota gulaalliif michoomaa irratti irra deddeebiin akkuma mul'iste mala taphaa of eeggannoo irratti xiyyeeffate qabattee dhiyaatti jedhamee gama. Mala taphaa nuffisiisaa fi tilmaamamaa ta'e qabattee dhiyaatti kan jedhamtu Poland Fernando Santos garee qoochoo irraa buqqisanii deeman suphaniiru jedhamuun kan jajamaa jiran Michel Probierziin durfamti. By Szymanski, who's up highest, Kiwior's up highest, and he bounces the ball past Ter Stegen and in. Poland have been under pressure, but with Wancaan Awurooppaa bara 2024 taphaarra Jarmaniin Scotland wajjin Allianz Areenatti taphattuun eegalama. Wancaan Awurooppaa addunyaa 2014 shaampiyoonii erga taatee booda ga'umsa ishee kan dhabde Jarmaniin dhaloota haaraadhaan dachee ishee irratti seenaa haaraa hojjechuudhaaf qophaa'aa jirti. Dassaalany Sirnaatiin guutumsaa akka taanutti qindaa'e. Erga bara 1988 Jarman lixaa waancaa Awurooppaa qopheessitee waancaa Awurooppaa jalqabaa kan keessummeessitu Jarman har'a Scotland waliin taphachuun eegalti. Ji'a tokkoof kan turu waancaa Awurooppaa kanaan dargaggoota akka Jamaal Musiaalaa fi Florian Wirtz kan qabdu shaampiyooniin Awurooppaa yeroo 3 Jarman Scotland waliin istaadiyeemii Allianz Areenaatti morkatti. Waancaa addunyaa bara 2014 Biraazil qopheessiteen shaampiyoonii kan taate Jarman waancaa addunyaa bara 2018 fi 2022 ramaddii irraa darbuun itti ulfaateera. Waancaa Awurooppaa bara 2022 taphoota ramaddii irraa tokko qofaa injifachuun biyyattis deebite. Gadi bu'uu garichaatiif sababni taphataa goolii galchuu dhabuu isheeti. Bara 2014 booda waancawwan maqaa guddaa qaban 4 irratti hirmaatteen goolii 21 qofaa galchite. Bara 1970 Gerd Mullerii fi Karl Heinz Rummenigge ergasii Ruud Vollerii fi Jürgen Klinsmann kan qabdu Jarmaniin erga bara 2014 Miroslav Klose kubbaa miilaa taphachuu dhaabee taphataa sarara fuulduraa dhabuun rakkatteetti. Rakkoo kana furuuf waggaa 2 dura Federeeshiniin kubbaa miilaa Jarman dargaggoota irratti xiyyeeffachuun hojii eegaluu beeksiseera. Wixineen kunis guddattoota kubbaa qabachuun taphatan goolii galchuu irratti xiyyeeffatan baay'inaan horachuu irratti kan kaayyeeffatedha. Waancaa Awurooppaa bara 2024 Jarman sarara fuulduraa irratti taphataa Arsenaal Kai Havertz gara bitaan kan Borussia Dortmund Niklas Füllkrug gara mirgaan hiriiruu malu. Taphataan umurii 24 Kai Havertz Arsenaal keessattiin bara darbee goolii 14 galchuun yeroo gaarii dabarse. Niklas Füllkrug Bundesliigaan goolii 12 galchuun kilabiinsaa Champions League kilaboota Awurooppaa xumuraaf akka ga'us gargaareera. Bayern Leverkusen waliin yeroo gaarii kan dabarse Florian Wirtz taphataa Bayern Munich Jamaal Musiyaalaan dargaggoota abdii biyyattii ta'anii jedha BBC'n. Waancaa Awurooppaa bara 2020 waggaa 23 booda kan hirmaatte Scotland goolii galchuun qabxii tokko qofa argattee dorgommicha keessaa baate. Dursaan taphattootaa garichaa taphataan sararatti isaa Liverpool Andy Robertson taphni darbee muuxannoo nuuf ta'eera barana morkataa taana jedhe. Jarmanii fi Scotland taphoota waancaa 3 kanaan dura waliin taphataniin waancaa addunyaa bara 1986 2-1 waancaa Awurooppaa bara 1992 2-0 Jarman injifatteetti. Taphoota waliigalaa 13 Jarman waliin morkatteen tokko injifattuu 4 qixa bahuun 8 mo'atamte. Yeroo 14ffaaf waancaa Awurooppaa irratti hirmaataa kan jirtu Jarman yeroo 3 shaampiyoonii ta'uun Speen waliin rikeerdii qabdi. Yeroo 4ffaaf waancaa maqaa gaarii qabu kan keessummeessitu biyyattiin waancaawwan 3 qopheessiteen hanga walakkaa xumuraattiin imalteetti. Waancaa addunyaa bara 1974 shaampiyoonii, waancaa Awurooppaa bara 1988 walakkaa xumuraa, waancaa addunyaa bara 2006 sadaffaan goolabde. Biyyattiin taphoota 5 as dhiyeenyaa Muuniikittiin taphatte keessaa tokko mo'amuun 3 qixa baatee waancaa Awurooppaa bara 2000
2020 qofaan Portugal injifatte. Scotland bara 1992, 1996 fi 2020 waancaa Awuroopaaf kan darbite yoo ta'u barana yeroo arfaffaaf hirmaatti. Ta'us hanga ammaattiin taphoota mo'atanii darbuuf hin geenye. Taphoota 9 waancaa Awurooppaa irratti hirmaattee 2 qofaa yoo injifattu taphoota 6 goolii hin galchine. Gulaalli waancaa Awurooppaa bara 2024 taphoota ramaddii 5 jalqabaa injifattus taphoota xumuraa 3 keessaa 2 qixa bahuun tokko mo'atamtee darbite. Scott McTominay goolii 7 galchuun biyyi isaa akka darbitu gargaareera. Kanaanis Steven Fletcher fi John McGinn waliin taphoota ramaddiin goolii hedduu galchuun seenaa qooddateera. Gama Jarmaniin Thomas Muller waancaa addunyaa taphoota 19 irratti hirmaateen goolii 10 galchuus waancaa Awurooppaan taphoota 15 irratti goolii hin galchine. Leenjisaan garichaa Steve Clark waancaa Awurooppaa 2 irratti walitti aansee biyya isaa dabarsuun leenjisaa biyyattii jalqabaati. Gareen biyyaalessaa Jarmanii taphattoota muuxannoo qaban Toni Kroos, Manuel Neuer, Antonio Rudiger fi Eke Gundogan fa'aa of keessaa qaba. Ta'us taphoota michoomaa 11 taphate keessaa 3 qofaa injifachuun yaaddootti uumeera. Taphoota 12 darban keessaa immoo 6 mo'amuun ga'umsa gaarii irratti osoo hin ce'in waancaa Awurooppaa eegalu. Leenjisaan garichaa Julian Nagelsmann umuriin isaanii 36. Toni Kroos fi Manuel Neuer caalaa dargaggeessa ta'uun garicha dursu. Ramaddii kanarraa boru Hangaariin Switzerland waliin ni taphatu. And it has come to Delaney, who has put Denmark in front. Oh, he's going to set up another one. He has done. Delivers. Waancaa Awurooppaa morkii ramaddii baatiin biyyoon cicimoon sadii ramaddii keessaa darbuudhaaf morkiin godhan gamanumaan eegama. Ramaddii kanarraa shaampiyoon dorgommichaa Itaalii dabalatee Speen fi Krooshaan keessatti argamuun ramaddii cimaa ni taasisa. Diinaas Bashirtu qindeesse. UEFA Euro 2024, Europe's biggest football event, and start now at Group B. Waancaan Awurooppaa ramaddii baa hunda caalaa biyyoota jajjaboof keessatti hammateera. Ramaddii kana keessaa biyyoonni 3 sadarkaa kubbaa miilaa fiifaan baasuun hamma 10 qabatanii argamu. Biyyoonni ramaddii kanaa 2 Speen fi Italiin yeroo 5 shaampiyoonii ta'aniiru. Italiin marsaa darbee England injifachuun turtii waggoota 30 booda shaampiyoonii yoo taatu, Speen bara 2012 isa Poolaand fi Ukraine waloon qopheessan erga mo'attee injifatteen beektu. Krooshaan waancaa addunyaa 2 darbe irratti lammaffaa fi sadaffaa bahuun garee cimaa addunyaa ijaaruu ishee mul'istee jirti. Sadarkaa waldaan kubbaa miilaa addunyaa fiifaan jajja'an ka'uun Speen 7ffaa, Italiin 8ffaa, Krooshaan 10ffaa irratti argamu. Biyyittii ramaddii kana keessaa tilmaama salphaa qabdu Albaaniyaa yoo taatu taphoota gulaalli 8 keessaa 4 injifattee 3 qixa bahuun tapha tokko qofa mo'amtee waltajjii kanatti makamte. Italiin seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti garee ittisa irratti hundaa'e jedhamee beekama. Garuu dhaloonni ammaa faallaa kanaatiin garee kubbaa to'atee taphatuu fi garee morkataa isaa irratti goolii hedduu galchuudha. Italiin waancaa Awurooppaa marsaa 23ffaa darbe irratti ga'umsa amansiisaa waliin shaampiyoonii taate. Yeroo sana leenjisaan garichaa Roberto Mancini turan, amma garuu Luciano Spallettiin durfamti. Tooftaan taphaa Luciano Spalletti fi leenjisaa duraanii Italii Roberto Mancini wal fakkaataa ta'uun garichi waltajjii kanarratti akka hin rakkanneef gargaara jedhamaara. Taphattoota marsaa darbee garee kana shaampiyoonii taasisan keessaa barana Francisco Acerbi fi Domenico Berardiin miidhaman Locatelli fi Spinazzolaan ga'umsaan hin filamne. Hunda caalaa immoo taphattoonni muuxannoo qabanii fi saratti isaa irratti waliin qindaa'an Leonardo Bonucci fi Giorgio Chielliniin soorama ba'uun miidhama garee kanaa ta'uu malaaf eegama. Gareen Luciano Spalletti goolii eegaa garichaa Gianluigi Donnarummaan durfama. Di Lorenzo Bastoni fi Bareelaan ittisa irratti Giorgino fi Di Marcoon sarara gidduu irratti otuban Enrico Chiesa fi Scamaccan sarara fuulduraa irratti taphattoota eegaman keessaa dura irratti heeramu. Italiin tapha jalqabaa boru Albaaniyaa waliin morkatti. Spain, champions of Europe for the second time in a row, and this golden generation has yet another trophy. Shaampiyoonni Awurooppaa yeroo 3 Speen Luis de la Fontaine durfamti. Speen erga waancaa kan argattee waggoonni 12 darbeera. Gareen taphattoota muuxannoo qabanii fi dargaggootaan ijaarame bara kana Jarman irratti seenaa biraa hojjetaaf tilmaama argateera. Garee Speen goolii eegaa kilaba Arsenaal David Rayaan durfama. Taphattoota waltajjii kanarratti ga'umsa olaanaa agarsiisuuf eegaman keessaa tokkodha. Sarara ittisaa Speen Dani Carvajal, Nacho fi Laporte, sarara gidduu irratti taphataa murteessaa Manchester City Rodri, akkasuma Perry, Michael Oyarzabal fi Nico Williams faaf keessatti
tamatera. Sararri fuulduraa Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal faan durfamaa imala dheeraa ni taasisuuf eegama. Garuu miidhamaan Gaavi dhabaniiru. Leensaan garichaa Luis de la Fontaine marsaa afuraffaaf shaampiyoonii ta'uun rikoordii Itilii waliin qaban fooyyessuun karoora isaanii ta'u dorgommii kana dura dubbataniiru. Speen tapha ramaddii jalqabaa boru Croatia waliin morkatti. Tapha boruu kanarratti Aymeric Laporte sababa miidhamaan hin taphatu jedhame. Morkii tapha xumuraa waancaa Nations League bara darbee irra deebuuf eegama. Ramaddii jalatti gareen biraa tilmaama cimaa argate Croatia yoo ta'u, Croatiaan Zlatko Dalic jalatti waggoota 7 darbeef leenjaa yeroo gaarii dabarsaa jirti. Leensaan garee biyyaalessa Croatia Zlatko Dalic abbaa jijjiirama kubbaa miilaa biyyattii jedhamuun leellifamanii. Croatiaan taphattoota akka Luka Modric, Joško Gvardiol, Josip Stanisic fi Mario Pasalic qabattee Jarmanitti malte. Zlatko Dalic dhaloota warqee kana qabadhee gara Jarman deemuu kootti baay'een boona waan addaa hojjechuuf gara kana dhufne jedhani. Garuu Luka Modric dabalatee taphattoonni garichaa hedduun waancaa Awurooppaa kanaan booda soorama ba'uuf eegama. Biyya afuraffaa ramaddii kana Albaaniyaa yoo taatu tilmaama laafaa kennameef faallessuun taatee dorgommichaa ni taatiif eegama. Taphoota gulaallii taphatte keessaa tokko qofa mo'amuun goolii 4 qofa keessummeessuun kan dhufte Albaaniyaan sarara fuulduraa irratti hanqina qabaattus biyyoota jajjaboo waliin morkachuun maal mul'isti ka jedhu ni eegama. Albaaniyaan taphataa duraanii Arsenaal Silviinoon durfamaa dorgommii kanarratti hirmaatti. Silviinoon leensoota 24 waancaa Awurooppaa kanarratti hirmaatan keessaa kan dhalootaan dachee Awurooppaa hin ta'in ta'uudhaan dorgommicha irratti qooda fudhata. Waancaa Awurooppaan biyyoota ramaddii E keessaa Beeljiyeem tilmaama dursitee darbuu yoo argattu Yuukireen, Roomaaniyaa fi Slovaakiyaan immoo sadarkaa lammaffaatiin darbuudhaaf morkatu. Ramaddii farraa mootarree tilmaama shaampiyoonummaa biyyoota argatan keessatti kan argamtu Poortugaal immoo dursitee ramaddiirraa ni dabartiidhaaf ni eeggamti. Abdurrahmaan Amintu qindeesse. Opbel ondertussen een handig meegegeven. Heerlijke assist. Carrasco. Nee. Guerrero van Sarkic. Dat verdient. Waggootaaf sadarkaa fiifaan baasuun addunyaarraa tokkoffaa irra turuun waancaa addunyaa Kwaatariin dura sadarkaa kana kan gadhiiste Beeljiyeem ammas dhaloota haaraa garee muuxannoo qabuun dabaluun waancaa Awurooppaan morkatti. Beeljiyeem ramaddii E jalatti Slovaakiyaa, Yuukireenii fi Ruumaaniyaa waliin ramadamte. Rooberto Martinez waliin gargar bahuun Dominiko Tedeskoon erga leenji'uu eegaltee Beeljiyeem dhaloota haaraa garee isheetti dabaluun goolii eegaa garichaa kan ture Thibaut Courtois waliin waliigaltee dhabuun gara Jarmaniitti imalanii. Haa ta'u malee leenjisaan Beeljiyeem Dominiko Tedeskoon Courtois filachuu dhabuun isaanii dogoggora guddaa akka ta'etu himama. Beeljiyeem sarara fuulduraa irratti taphattoota jajjaboon dabalataa taphataa muuxannoo qabu Romelu Lukaku karaa qarqara bitaatiin ammoo saffisa olaanaa kan qabu Jeremy Doku biyya qabduudha. Kevin De Bruyne sarara jidduu irratti ammas taphataa Beeljiyeemitti abdatte biraati. Ta'us xiinxalaan BBC Sport kirsuutan sararri ittisaa Beeljiyeem hanga ammaatti taphataa ganna 37 Jean Vertonghen qofa irratti kan hirkateedha. Inni kun biyyattiif yaaddoodha jedhe. Leenjisaan Beeljiyeem Dominiko Tedesko ammallee taphattoota dargaggeeyyii fi dheebuu waancaa qaban hedduu waan qabnuuf abdii qaba jedhanii. Slovaakiyaan ammoo taphoota gulaallii waancaa Awurooppaatiin Portugaaliin qofa dhaqaa gala mo'amuun biyya dorgommichaaf darbiteedha. Kanaaf dorgommii kanaan biyya osoo hin eeggamin fagoo deemuu dandeessu yoo jedhamtu ramaddiirraayis Beeljiyeemitti aanuun ni darbiti tilmaama jedhu argatte. Tapha jalqabaa Beeljiyeemii fi Slovaakiyaan Firaankifurtitti waliin taphatu. Biyyiti barootaas dhiyoo waraanaan miidhamaa jirtu Yuukireen dorgommii kanaan tilmaamni guddaan hin kennamneefi. Taphataan sarara jidduu fi lammiin Yuukireen Maayikaalo Moodrik osoo magaalaan keenya Yuukireen keessatti misaayila Raashiyaatiin barbadaa'aa jirtu itti waancaa Awurooppaa irratti hirmaanna jechuun waan miira namaa tuqu dubbateera. Ruumaaniyaan taphoota gulaalleetiin tokkollee osoo hin mo'amin hirmaannaa waancaa Awurooppaa biyya argatteedha. Kanaan alatti taphoota 10 goolii 5 qofa yoo keessummeessitu ramaddii kanarraayis yoo xiqqaatee sadarkaa lammaffaan xumuruuf biyya morkattuudha. Who goes again, he's in behind Scales, lovely ball from Ronaldo, and Joao Felix, great save from Kelleher. Shaampiyooniin Awurooppaa bara 2016 Portugaal bara kana taphattoota dargaggeeyyii hedduu taphattoota akka Pepe fi Cristiano Ronaldo waliin qindeessuun ramaddiifaan biyyoota akka Turkiyyee, Joorjiyaa fi Riippaabilika Cheek waliin morkiin taasistu ni eegama. Taphataan umrii 39 Cristiano Ronaldoon waancaa Awurooppaa jaaffaa biyyaaf taphataa jira. Ronaldoon turtii Goal.com waliin taasiseen waancaa Awurooppaa kanaan imala dheeraa imaluuf karoora
karoora qabna jedhe. Ammas dheebuu injifannoo kan qabu Roonaaldoon waancaa Awurooppaa dorgommii xumuraa isaa kanaan shaampiyoonii ta'ee goolabuu barbaada. Tapha jalqabaas Riippaabilika Cheek waliin kan taphattu Portugaal ramaddii irraa sadarkaa tokkoffaan darbiti tilmaama jedhutu kennamee fi tapha guyyaa shan booda eegallu kanas injifachuun jalqabbii keenya akka bareeffannu abdii qaba jedhe Roonaaldoon. Portugaal gulaalliidhaan taphoota hedduu injifattee jirti. Gareen biyyattiin ittiin ijaaramtes kan waancaa ishee morkachiisu akka ta'e xiinxala kana keessatti ka'eera. Portugaalii fi Turkiin biyyoota ramaddii kanarraa eeggamanidha. Tapha ramaddii jalqabaan Turkiin Joorjiyaa waliin taphatti. Turkiin waancaa Awurooppaa 2024tiif biyya dursitee darbiteedha. Garuu waancaa Awurooppaa 2020tiin taphoota ramaddii sadanoo mo'amuun dursitee dorgommicha keessaa yoo baatu bara kana seenaa wal fakkaataa akka irra hin deebineef morkatti. Taphataa muuxannoo qabu Hakaan Chaanaagoloo fi dargaggeessa abdii egeree garichaa ta'e Ardaa Guular garicha keessaa kan qabdu Turkiin ramaddii ishee irraa darbuuf morkatti. For Euro 2024.